Ashama harka fuunee akkam jirtu nagaa keessanii fayyaa keessanii nageenyi faraarri waaqayyoo lafuma jirtanitti hunduma keessaniif haa baay'atu. Ijol gadi cinnaa eebbu kaameraa gadi nukutaa ijol kaameraamaanii kana ateebbaa koo kaameraa fayyootu beeka malee ateebbaa badaa mashii akkasii kana mashmuunmunuu kana beektu malee hooma akkashiin bartuun beekuu jechuudha. Jirtu mee nagaa keessanii fayyaa keessanii akkam jirtu annagaa kooti senegaa ku baay'isee jidduu kana yaa hundumti keessanii jechuudha. Maani heebbuu kiyyaa yaa xiqqooshii baay'ee dhukkubsattee turte baay'ee dhiphina keessa nu gashitee turte anarra illee darbee fayyoo depression keessa gashitee turte baay'ee dhukkubsattee baay'ee jechuudha. Amma siniin jedhuunitti oduma taasisee oduma eegnu tasuma gaggabbee wallaalti tasuma dhamna baay'ee tokko jechuudha fannoodhaa turre har'a garuu gooftaa keenya faa galatu warroonni kadhannaadhaan na gargaartan warroonni karaa adda addaa na gargaaraa turtan guddaa sanaaf galatoomaa kadhannaadhaan viidiyoo bukaan viidiyoo hojjennan jidduu kanalaa viidiyoo hojjechuudhaan warroonni dhiphattan an akka fayyoo anaka kookeet anaka horoo anaka tsiggee kan hundi keessanii jechuudha. Waaqayyo koo dachaadhaan sinaa eebbisu naaf eebbifamaa guddaa sanaaf galatoomaa siniin jedha. Maalan jechuu danda'are kookii daalattiin garuu abbaa manaa konarraa fudhachuuf viidiyoo si hojjette jedhan waggaa shakkirratti jedhan daalattii wayii abbaa manaa koo viidiyoodhaan irraa fudhatta yentalo kookii daalattii jechuudha. Kookii daalattii koo guddaa sanaaf galatoome bareedduu koo kookeetti jedhamti. Ani kookii daalattii jedhee waama. Gatuma natti tolaniif jechuudha. Obsee masaanuu jedhee waama. Obsee yaa masaanuu dhugu. Abbaa eebbuu jalqabaaf bakka masaanuu lammaffaan ta'a jettee dhalaa gashatte ishiidha. Kookii daalattiin garuu lafumaa kaatee masaanuun ta'a jedha jirti. Ina waaxaa kun mee ijoollee. Anamma yaa rabbii koo eebbuu. Haadha meeqa godhachuuf seetan amma namni dhuftan hundumtuyyuu eebbuudhaaf haadha ta'uudhaaf dhuftan illee mucaa koo kana sirriitti jaalachuu qabdu kunuunsuu qabdu ati eebboo teesseetuma mucaadhuma ishii kunuunsuu qabdi jechuudha. Beekoo sagalee balleessi gurbaa naa kana siniin jedha suman dhugaa koo siniin jedha akka akkasuma jaalattu dhiphina koo warroonni hin barbaanne boo'icha koo warroonni hin barbaanne warroonni yeroo hundaa haadha eebbuu koo boo'inii giiftii koo boo'icha kee hin barbaannu naan jedhaa jirtan hundumtuyyuu isuma dhugaa laphee koorraa sin galateeffadha. Guddaa sanaaf galatoomaan siniin jedha ka eebbuu sinaa galateeffattu guddattee too dhuguma dhugaa isa dhugaa guddaa sanaaf galatoomaa ani amma kanatti yaanne jechuudha isuma dhugaa kootiti. Ijoolleen hedduun viidiyoo hojjechuudhaan asumaan immoo ergaa isinii dabarsu ijoolleen seenaa jaalalaa qabdan haadha eebbaa karaa kanas gargaaruu dandeenya jettan karaa teelegiraamii kootii viidiyoo hojjettanii naaf erguu dandeessu. Ani immoo deebisee uummataan nan qaqqabsiisa. Seenaa jaalalaa seenaa dabarsitan waan nama barsiisa jettan mana haadha eebbaatti odoo kun dhiyaate uummata haadha eebbaa barsiisuu danda'a bashannansiisuu danda'a jettan jechuudha. Baay'inaan ijoolleen kiyya ijoollee biyya Saudi Arabiyaa jiran wayin biyya Araboota keessaa adda addaa jiran dhiphina barbaada isaan bashannanuu kolfuu taphachuu qofa barbaadu. Kanaaf isaaniif hin ta'an jettan viidiyoo akkasii jechuudha. As ergaa waggaa sinas ergitan bareechee qibamiitti dabalee maal godheen sini qammame ila akkuma gadi bu'ettan deebisee siniif kenna uummataaf kenna. Kana siniin jedha har'a baay'een gammade kaa kun eebbuu koo faana sinfaana dhufee akkas kolfee taphachuu koo jechuudha. Yaa rabbii koo dhugaa isuma dhugaa eebbuu hin gammadde miti adu isa dhugaa baay'een gammade isuma dhugaa kun gammade akkas hoggaa shinnaa kofaltu akkas hoggaa shinnaa taphattu akkas hoggaa shinnaa fi akkasitti naaf taphattu dhugaa rabbii baay'oo tokkoon gammada baay'oo tokkoon gammada. Kuno laali kalala naa jetti kaa kunoasi nanti la haa jedhin uummataan
Hauna jetti ka jujuleko. Jujuluko. Ungu. Eh. Engi jaalala qabe. Sinan jaaladha din. Engi. Ani sinan jaaladha yaa uummata nanaadin. Bareeddu miti ijoo. Bareeddu meebbuun. Gaayibbu kun baay'een jaaladha baay'ee bareeddi bar. Baay'ee bareeddi bar. Mee ilaalaa mee bareeddu. Suma dhugaa. Mucaa koo fakkaatti abba kun. Eebboo. Engi qoo itti ofitti bunna iyyuu qome. Itti bunneetu itti agarsiifna. Harkaan dhooftee kuttee. Eeri. Ani baay'een bareedaniin. Itti moodelistiidhaanii. Kun ani moodelistiidhaa jedhin. Ani moodelistiidhaa. Modelistii ishii bareedduudha. Ishiin baay'ee bareedduudha. Ila arga. Kookii amma ishii jaalattiin nana amma mucaatti kan nama guddisuudhaaf abbaa eebbuu walloo tame. Meme buchee. Meme. Jadi amma mucaa koo fakkaatti mijattiin kun bareedduun kun. Waan ani illee fakkaatti garaa koo keessa baate garuu eebbu. Muula afaan si fudhadhee laala. Hundoo garaa ofii keessatti deebifatanii deebifatee namaa dhufti ta'ee dhugaa rabbi. Innaa ma eebbifamu yaa isiniin jedha. Eebbu kooti immoo kadhadhaa. Maaliif ilaaluu didduu garuu ilaalaa. Oromoo ilaalaa mucaa kana ilaalaa. Mucaa kana guddisaa ilaalaa. Seenaan sin gaafata. Qoy biijoo ta'e nuti dhufna dhugaa rabbi. Amma ishii kana like godhaatii. Share godhaatii. Biyyaan baxaxaatii. Biyya biraan gaatii jechuudha. Eebbu bareedduu kana modelistii kana ilaalaatii jechuudha. Ilaalaatii jalatti koo super chaatii gochuu dandeessu. Suma dhugaa. Warri waaqayyo si gargaare warri biyya badhaadhaa keessa jirtan join godhaa miseensa keenya ta'a. Isinii fi viidiyoo addaa kophaatti teenkii isinii hojjenne isinii hirkuu dandeenya jechuudha. Joinii godhaa warmaan doolaara 5 joinii godhaa fi jedhan doolaara 5 eebbuudha joinii gootanii maal taatu biilii keessan irraa hir'isaati jechuudha. Warri super chaatii bira jirtan jalaan miseensa ta'aatii guddisaa eebbaa guddisaa bakka eebbaan doolaaraanis badhaadhuu qabdi. Subscribe-dhaanis badhaadhuu qabdi. Like-dhaan badhaadhuu qabdi. Like gootanii guddisuu qabdu. Baxaxuu qabdu. Bakka danda'u qabdu. Ogaashiin ispoortii hojjettu. Ispoortii ishii joon like godhaaf ishii. Dhugaa eebbuu namoonni heebbuu konan ilaalaa nan daawwadhaa. Eebbuu amma dhumaan ta'as daawwadha naan jettanis dhugaa rabbii guddaa sagalatooma isiniin jedha. Fakkeenyaaf ogaa ispoortii hojjettu isiniif hinnaa. Ogaashiin baatee bashannantu isiniif hinnaa. Akkasuma karoora hedduu qabna. Fakkaattota akka shiillee akka gargaaramuu danda'an akkasitti isiniif hinnaa. Warroonni garaa isinii laaffise rabbii gargaaruu dandeessu waan ta'eef jechuudha. Eebbuu keessan jechuudha. Teelegiraam viidiyoo hojjetattanii erguu warri barbaaddanii duwwaa 9 13 89 36 karaa kanaan nu qunnamuu dandeessu karaa bilbila keenya karaa kanaan nu qunnamtanii bilbila haadha eebboo jettan viidiyoota jalayyuu guutee jira barku bilbila warri jettanii jalayyuu guutee jira viidiyoota koo jalaan bu'anii bilbilli koo paablikiidha miti eebbuu kana isiniin jira ka guddaa isaanuuf galatoomaa hoolaa buraa like godhaa share godhaa bye viidiyoo biraatiin garuu odoo eebbana siin ga'in olitti deebinu. Ishi